yaa raxmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humnaa khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa raxmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya jalqabni dubbii kooti maqaa rabbii guddaa tokkicha of ga'eessa mootii hundaa mootii dunaa kiraa isa uumaa hundaa sidir kadhee ka'ee naa guuti muraada ergamaa kee gaarii nabiyyuun alhudaa irratti nuu buusi rahmata kee guddaa aaliif sahaabota taabi'oota hunda nullee dhaqqabsiisi keessa nafiin qooda jara diinaa qaab yaadan jaalala keetti nu roobsi rabbii keenya haga humna khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa obbolaa islaamaa ikhwaanii fillaahi isinirraa jiraatu nageenni ilaahi assalaamu alaykum warahmatullaahi beellaman sinii seenee ture obboleeyyan koo wallaahi walin nu deebise rabbiin alhamdulillaahi fidadhee dhufe kunoo na gargaarran ilaahi kunoo na dhagaye yaada gurraa walii keenya haga humna khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa obbolaa islaamaa kan umriin arra gaye galanni kan saati ammas waliin nu gaye meeqatu asii ka'e kan daakiraa gaye kan qabeenyi kophaa ta'e abbaan biraa ka'e kan firri qoodate abbaan baanaan ka'e ilmaan meeqatami kan yatiimaa ta'e waggaa kana keessaa waa meeqatu ta'e carraasan dabarse alhamdulillahi rabbi asiin nu ga'e ilaahi mootii ol ta'eef galata galchaatuma teenya haga humna khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa obbolaa islaamaa yaa kan na dhageessu arras dhaamsa mataa kootii dhaammachuu hindiisu ani wallaalaadhaa kan waa babarreessu jecha dogongoraasin oolu tarreessun gorsa keessaan kajeelaa waan ani balleessu namni wallaalaan calleessu hin dhabu hojiin isaa hammeenya haga humna khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa raxmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa raxmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya alhamdulillahi yaa mootii ol taya dandahaa waa hundaa tokkicha of gayaa situ arraan nu ga'e maaltu harka keetii baya ati na gargaarraan arras waa haasaya ani humnaan qabu sumatu naaf gaya naaf qajeelchi rabbi waan afaan kootii baya ikhlaasas naa godhi yaa saahiba onne yaa argaa dhagaya shirkula asgarirraa na qulqulleeffadhu sansi tol haasaya siif ta'uu baannaan borhoongaya ikhlaasa dhabnaan hujiin teenya haga humna khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya tokkichi uumaa hundaa naaf taanaan qarqaarsa gara yaada kootii achisin dabarsa walumatti himnaa waan nuuf ta'u gorsa wal yaadachiisuun dawaadha muuminaaf ni taati qorsa anaaf isiniif illee gorsa yaada gurraa walii keenya haga humna khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya wannin karoorfadhe koomata dureeni waa'ee leenjiisa duraa kan baallame duraani waa'ee abdii borii guddisa ilmaani fidadhee dhufe kunoo rabbi nageenya narraani naaf qalbisaa obbolaa isin gahaa gurraani haadhaaf abbaan haasa'uu fi har'a koo karoorrini isaan ilmaan oomishanii ardiirra diriirsani jaraa rabbiini fitaansisani isaan abbootaa fi harmee teenya haga humna khayrima yaadatetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya haadha abbaa jennaan shamaraaf dargaggeessa
hin ilaallatun seenaa hundatti odeessa diqqaa guddaas taanaan hin qabu ga'eessa ergaan koo gaarii taanaan maraafuu ba'eessa dursee itti yaaduudhaan tarii of qopheessa ergaa koo maraaf geessa itti yaaduudha dhageenyaan haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya lallaba koo kana rabbinaa gabaasi bakka gahuu qabu hundatti naa geessi haadha abbaa qofaa miti ammas dargaggeessi shamarree heerumtee arguu feetu ilmeessi kan baddaa gammoojjii qotee bulaa fursiisas hojjataaf daldalaa maratti naa geessi hundi haadha gahuu sooressaa biyyeessi obbolaa biyya keessaaf kan alaan naa geessi ergaa kan koo fahamsiisi yaa rabbi khaaliqa keenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa abboota koo yaa ayyile assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniif deebisan malle haadha abbaa isin godhe rabbitti isin nuufile ulfina isin uffise ifite isin aanse rabbiille waa'ee keessan guddisee faarsana beelillee waa bilaashaa miti kabajatu isiniin male oomishtoota ilmaaniiti isiniin bareeddi ardillee jabeessee isin nuuf dhaame rabbiillee tola ooluu abbootaa fi harmee teenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa abboota teenya waa'ee keessan maal jedhee lallabu isini kan dhale guddisa ilmaaniitiin guddisee taaboo kanaaf rabbiin darajaa keessan guddisee ol qabu isintu hundeedha kan dameen dagaagu isintu sanyiidha kan firii meeqa qabu kan sanyiin keessan faca'eetiin margu jazaa keessan rabbi haa argu nu wayi isinii galchuudha dandeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya waa'ee keessan afaanis salphaadha yeroo dubbatani garuu ulfaataadha keessatti hubannaani gaafa garaa bu'e yoomuma mul'ataaf itti yaaddooftani guyyaan gahee dhalatus waluma dabarfataa kan keessan hawwiini dhawaatuma siin guddattuun kan keessan jaalallini daddabalaa deema moofa'u jalaani kunuunsa ilmaaniitiif olii gadi gaattani guddatee akka nama ta'uuf hedduu dhamaatani baay'ee laffaatani ni beeka waan isin taatan rabbiin keenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya afaantu hanqata akkamitti dubbachaa akka haadha afaan adduma akkamittan bareecha hawwiinsi ilmoonsi qacaleen bakka namaa ga'uu bicha ni guddiftu daanii fincaansii dibacha kana hunda ta'a keessatti gammadaa dhungacha ilmoof lubbuu fi kenniti jaalala daangaa hin qabne dacha kuufataatus beelataatus harmeen harmoosifacha isin beeloftes ni hoosifti garacha siitin gubacha galata isii dacha dacha nuuf godhime rabbiin keenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya silaa waa'ee haadha hin dubbadhu kama firraa callisu isa kam dubbadhee isa kam meedhiisu gaafa ilmoon dhalattu kan gadaamessi garaa ifirraa gaggeessu qaldetti ilaalamu cinqiin dhalaa kawweettee ciniinsu kan cinqiin du'aa dhufe karaa hundaan irra marsu gaafa hiddi dhibbame dhiibamuu dallansuun kana hundaa dabarsuun jaalala nuuf laatti harmeen teenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya
ta'abni haadha waa kana qofaa miti mata mataa yoo ta'e malee yeroo nuuna hanqatti kanaaf xiqqoorraa tuttuqee akka yaadatamutti haati ta darajaa isii rabbiin sadiin guddiseeti darajaa abbaatu akkasiin caalchiseeti ta'aabaan dursiti rakkoo meeqa argaa gammachuun obsiti garii namaa mufachiifti kuni garuu jecha argamaa rabbii keenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya waa'ee haadhaaf abbaa rabbiin quraanaan dubbate ifite isaan aansee darajaan isaanii guddate jecha hamaadhaan darbachuu irraa nu seerate isaaniif tola ooluu nuuf dhaame jabeeffate galata galchuun dandeenyu silaa hammamuu yoo laffaate tola ooluuf tunuun malte jazaan isaa rabbii keenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya way osoo umriin jiran haadha abbaa dhaqqabachu qaruutumnaan itti beeynan boraa kiraa gammachuu ergamaan rabbii kennaa ken ergaan isaan dhumne siichu jannanni koomee jaraa jala jira soqachuu qabdu jedhanii gabaasan gabaasa masraacho nama hawwiin isaa guddaan jannata bitachuu ta'eef dhugaadha jechu kun misraacho tokkoon jaraa dhaqqabachu milkii taati yookiin hongoo teenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa abboota koo yaa hawwoota teenya walitti haasofna nuti waa'ee keenya sadarkaan keessan guddate rabbiin godhee jabeenya akkasinii qajeeltuu ba'a ilmaan irra keenya nutis maal bahachuu qabna ga'ee mana keenya karaa nuti qabanneetu fakkeenya ta'aafi bor ilmaan teenyaaf haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya namni nama waamu jalqaba isa duraa iddoo nama waamutti argamuudha dura ilmaan teenya qacaleetu sallaallatanurra isaanis garsiisaa duna buunee kara qabannee imallaan muduuba hiriira akkuma rabbiin jedhu mootii waa hundarraa yaa ayyuhalladhiina aamanuu jedhee nu amaara quu anfusakum wa ahliikum naara dursa lubbuu teenya baraarra eegas immoo maatii teenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya bosonni karaan ta'u silaa namuu daandii bahirra qajeela karaa bahirra deeme haajaadhaaf imala daandii isa duraa kan abbootaan wala isa irra deeme karaa san daldala karaa nuti deemnu ilmaan tunurraa laala akkas taana ammee iflaalla akkam jira manni keenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya qajeelchaan rabbumaa namni sababa ifaaja nama jiraachuu malee jiruuf hin qabne haaja santu lafa guutee urgaayaa fi aja kan adda baasee laallee qulqulluuf himaja ilmoo dhalee nyaachisee uffisuuf ifaaja argaasitti gammada taan irraanfate inuu qabu haaja yoo akka rabbii malee anja nuti fi jedhaa teenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yoo nuti jalqaba karaa nabii irraa banne akkaataatti jiraannu yoo nuti daganne
jecha gochi kennas yoo nabittiin hidhanne islaamummaan jiraachuu yoo manarraa mul'anne tarbiyaa islaamaatiin guddisuu yoo nuti dhaganne ilmaan balleessine akkuma fiibanne ilmaan tunu jallate yoo rakkoo himanne ilmaan hoomaaf komanne ufii karaa malle keenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yeroon kana jedhu yaannin adamaase akka ifii jiru ifitti hasaase sila maaluma ta'e maalumaaf hankaase naan jetti lubbuun koo dideetiin ol baase qaanii harkaanu qabu maaluma yoo kaase ufillee dadhabu muumina dammayse maaltu beeka rabbiin rakkoo harkaanu qabu yoo kararraa mayse irraa fayyadamaa na godhi yaa rabbi waan hin amma labse nama ufillee dammayse kaasu ummata keenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya ilmaan silaa ilmoodha maalittu madaalu dhihana onneeti kam keessa maatii oolee bulu ilmaantu dasii jaatti eenyunu wallaalu ilmaan soora qalbiitii jallatullee qajeelu ilmaantu qabeenya caalu caalaa qabeenyaati duuba kennallee namni tokkon dhaalu ilmaan irraa wanni caalu hin jirume yoom dhageenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya mootiin dachiif samii ol ta'an arshiirra uumeetiin hundiifnee numarraa jijjiira bakka buutuu nuuf taasise uume ilmaan qaama keenyarra duniyaaf diiniidhaan illee ilmaan nu dhaalturra yoo kalee wallaalaan guddanne abboota duraarraa lafatti hundiifne ilmaantu isiniif jira nuun jedhe Khaliqni nuuf kenneef bira ani isiniif kennaanii maana bira akka isinii ta'utti fayyadamuun isinirra jira Khaliqni waa hundarra inni kenne hin gaafanne beenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya rabbiin uumaa waa hunda Khaliqni maraatu ilmoodhaan nu faaye akka sammuun nu boqotu dukkana wallaalaa siraa nuun taratu barnoota leenji'uudhaan isiinurraa qolattu godaannisa wallaalaa isiinurraa baaftu beekumsa yoo qabaannes rabbiin keenya nuuf hinan ilmaan isiinu caaltu gaara nu dhiibnee dadhabne isii dhiibdee baatu hanqina nu qabnu isii mukuu nu baaftu nu kenneero rabbiin Khaliqni waa maraatu isatti waan jabaatu nuuf qajeelchuun ilmaan teenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya eenyunu naman badhaasu rabbi akkati waa badhaaftu ilmaan nuu kenniteerta qawwaa hedduu nuu taatu rabbi nuu qajeelchinaan isa waan jabaatu ufiifis qajeelte tan rabbi ifi irraa rahmata qajeeltu abdii badhaasa boriitiif tangaraa nuu laaftu gaafa dullummaadhaan humni teena laaftu hara galbii haadha abbaati ilmaan kan gaaddisa taatu gaafa nu asii deemne ilmaan isiinu yaadattu araarama rabbii kennaa isiinu gaafattu jaariyaa isiinu yaatu hambaanuu taate booda keenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya badhaasni dorgomaan qabne kan rabbiitis ilaalle isii rabbi nuu kenne ilmaa yoo sirritti hin talle badhaasa addaatiin nuuf irra wallaalle
waan ajaa'ibaatiin faayee nuu kenne rabbiillee miimoorii sammuu tawaan feete qabattu isii taate kile kuusaa ajaa'ibaati itti guuttachuu malee bakka tana dubbiin akka teenne laalle nu qofaa miti namni biraalle itti ajama sammuu ilmaan teenya hagaa'umuna khayri mayaada tetteenya atumtinu qajeelchime ilmaan teenya ilmaan uumaa khaalikaati rabbitu nuuf kenne guddifachuun haala abbaadhaa dirqama kennamne rabbi nuu kenninaa namaa naa jabaadha kan nuti baadhanne guddifachuudha qabna akkaan itti yaaddofne akka nuu ta'utti miimoorii sammuu siyoo nuti guuttanne vaayirasii hin malleen akka booda nu bafne dursine yootti yaaddofne nuuf qajeelchaa rabbiin keenya hagaa'umna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya guddisni ilmaanii jabaadha waan nu yaachisuu qabu yeroon isaas ni darbaa kanaaf gizeedhaan dhaqqabu yeroo umriin daa'ima afaan baqayfachuudhaaf waggaa 3 ol darbu gaafa sammuun isaanii xalayaadii of keessaa qabu xalayaadii lumuxii barreeffama dhabu gaafa haadha abbaan nyaachisee obaasuun uffatatti qabu gaafa isii wallaala qabdu leenjifachuun ilmaan teenya hagaa'umna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya hagaa'umna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya hagaa'umna khayri mayaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya